I don't believe this. I swear. Gaashin nagaa isaanii miti. There is something. Garuu waan maal taasisanitti fakkaata? Sirriidha nagaa isaanii miti. Maal akka isaan ta'an garuu? Akka nagaan taane si ibsuuf. Inju, you are cross the line. Jechuun afaan Oromootiin ittoo dhiittee jechuudha. Sinimmoo har'a maal taatanii? Ittoon ganname hin gannamine mi'oofne jettu maal taatanii? Bakka hin jirretti callisanii hamatu miti. Uyyee har'a miirri beelaatti dhagahamaa jiranatti fakkaata. Mee hamma ajandaa kanarraa baanee gara dhimma gaasheetti adeema. Maal akka ta'an namni tilmaamuu danda'u nu keessa jira? Ko'ummaadha jedhanii nun akka namaatti nu ilaalle jechuudha. Sanaa mana kiraa kafalaaf. Gaashee fi simboonii akka keenyaa lama ta'anii jiraatan kophaa jiraatu bar. Isinillee lama qofa miti maasobdu. Garuu haasaa uyyirraa kaasee waa'ee ko'ummaa irratti gaasheen waan ta'e niitii wayii barbaadanii ta'uun oolan. Jechuun maal jechuu barbaada? Bultiin gandaa daakichaa seete utaalanii keessa kan bu'an. Sanaa eenyummaa gaashee kanuma beektanii. Maaliif utaalanii galu? Suuta jedhanii hin galanii? Suuta jedhanii akka galanii mala barbaanne. Daakicha irratti deebiin kan utaalamu gubbaarraayi. Isaanis baay'ee umuriin isaanii deemu waan dideef gubbaarraayi utaalanii seenuu kan qabu. Ani garuu akka yaadu daakicha danda'anii callisanii dhuma utaalanii hin galan. Tarii immoo jaalalli isaan qabee ta'uu danda'a. Hin beekamu. Eeyyeen dhugaa keeti. Jaalallis isaan qabee ta'uu danda'a. Natti hin fakkaatu. Gabaabumatti fuudhuu barbaadan yoo ta'e umuriin isaanii deemuu didee baay'ee rakkisee jechuudha. Akkamitti? Akkasitti. Niitii gaafa fuudhan dafanii dulloomu kaa. Ati garuu baay'ee eebbifamtuudha. Niitii waan hin fuuneef daftee hin dulloomu. Maaliif maaltu fuudhuuf maaltu tirrata? Miti. Simboo niitii fuudhuuf humtuutti hin irratti. As nu waliin wallan obboleessa keenya sitti fakkaatte miti. Garuu simboo isa dhugaa. Dhirsa waan heerumtu sitti fakkaata. Maybe silaalawwan nan dhiiraa mana sitti fakkaata? Nan ilaalin kaa? Hiyyeessa maal isaatu ilaalama? Simboonii hiyyeessas dureessas hin jettu bara. Nama yeroo ishidhaa kenne immoo waan jibbitu natti fakkaata. Miti simboo. Maafan jibba uyyee? Gaaffii uyyee sirritti si ibsu? Dhiira maallaqa sii kennuu fi dhiira yeroo sii kennu isa kan filan? Yeroodhaan dhiira maallaqa naaf kennu. Mastee baabu. Nyaatame taal. Gara dhimma gaashee totoo gallee yoo. Afacha. Ati jaalala akkamiin ibsitaa? Anaaf jaalalli urjii lakkaa'u. Akkamitti? Akkasitti. I think dhuman qabu jechuu keeti? No. Yeroo qisaasessuudha jechuudha. Taali urjii lakkaa'uun yeroo qisaasessuu miti bara. Dhugaa keeti isa akka keetii kanaaf immoo mana kiraa kaffaluurra ala urjii lakkaa buluusii wayi. Ani bar mana kiraa kaffaluurra dhabee miti. Kan liqeeffattuuf ani umurii kooti ija baasaa hedduu argeera. Garuu nama ija baasaa akka keessanii argeen beeku. Maal jechuu barbaaddeeti? Jechuun abbaa mana kiraa sanitti kireessirraa warra liqii gaafattanii barisin. Ati isaaniif hin kaffaltu silaa. Leencota isin. Maal isaan beelladoota wayii? Eenyu beelladoon? Maaltu sin aarse amma? Leencota yeroo siniin jettu wanti sin aarse humtuu sinitti hin dhagahamne bara. Namastee baabu. Amma maaltu sin aarse? Hingaa. Mana kana keessatti yaadonni hedduun bu'uura dhabanii dirree irratti. Akkasuma immoo maamiloonni keenyas komiin irratti kaasaa jiran. Kanaafuu maal sinitti fakkaata? Marii keessaa nu barbaachisa. Tole simboo ajandaa walga'ichaa mataa keenyaaf uummata barbaadudha miti. Sirriidha. Dhimma gaashee anaaf dhiisaa. Dhuunfaa keetti si kaffalu jechuudha moo? Natti hin fakkaatu. Simboon faayidaa dhuunfaa ishee nama dursitu miti. Gaasheen walitti dhufeenya keenya irraan kan ka'e furmaata argatan malee kaffaluu baatanis rakkoo hin qabu.
gara walga'ii keenyaatti haasa'u. Dhugaadha. Sa'aatiin qabdu. Injuu sa'aatiin qabdu anuu siifan bita. Mana kiraadhaa jiru yaadaa eessan sa'aatiidha. Kun akkuma jirutti ta'e mataa keenya furmaata barbaaduudhaaf nutis gara dhaabbata biraa deemuu qabna. Tole abbaan akka keenya jedhamtire gara sanaa deemu. Uyyee taa'ee gadi. Walga'ii dhiitanii ba'uun maaddoo jirraa kana maariisisuun beetu? Inni dura asas hin turre bar deemee ture. Deematu uyyee deemu. Ani ka jedhu dura walga'ii dhiitanii ba'uun nama adabsiisa jette walga'ii dhiitanii seenuu noo. Hoo jettu. Jechuun dura gaashen deddeebi'anii walga'ii yeroo dhiitanii too seenan waan an argeef. Uyyee ni turtaa? Eessa? Achuma iddoo dhaabattee. Hin turu mana bifadha. Walga'ii waan natti fakkaatu. Jalqabameera jechuudha? Eeyyeka jalqabeera. Akka walga'ii seeraarraatti dhimma kamiifuu hindi deemuun nun barbaachisu. Asumatti xumurraati. Isinitti hafe gaa. Anillee dadhabee waan an jiruuf mana galuun barbaada. Dadhabee yoo jettu maal hojjatteeti? Itoo dhagaa gaashedhaa haa tolu. Itoo hojjechaa oolle miti moo? Ittoolle hojjechuun hojjenne. Hojjechuulleen hojjenne guyyaa biraatti waliin hin jenne. Anillee dadhabeera gara manaa toon galee natti tola. Mana galuuf yoo jettu amma waanuma galtee hojii hojjettu fakkaattu? Aboonuuf haa eeyyamamu kaa. Sana biraan gara alaatti hojii qabna. Hojii? Hojichi immoo maalidhaan? Hospitaala irraa maamilan gaafadhuun qaba. Wayyoo. Mucaan qoricha kennuuf sanan kennineef jechuudha. Siisin boqonamaanii walga'iidha jedhee otoo hin kennin kanan hin fudhanna jechuudha qoricha si. Aboo jalqabaa ati fudhadhu namana. Ani ka jedhu. Si yaadachiisaa qoricha kan si fudhachiisu si barbaadu meeqa kafalta? Dhugaa keeti. Mucaan kun qorsa jalqabuutu irra jira. Uyyee amma ka'ii deem. Wanta akkana akkamitti dagatama? Deem. Ka'ummoo ka'eera bar. Ture erga ka'e. Sarriitu maala tokkicha na eeginan dhufa. Maal jechuu barbaaddeeti? Mee kanaaf godhime? Yoon dhufeen bal'inaan si haasofsiisa. Uyyee! Eenyuun kana sitti na eegi jechaa jirtu kun? Kanaafuu addana dhaabbadhee si eeguure? Duraanis asuma turte jedheen yoo sitti toluu baate moo achi taa'ee buna dhuguu na eegi. Akkasii daandii marraan si argadhee daandii marra jiraatta jechuu barbaaddeeti? Lakkii kan jiraattu immoo mana. Ammaaf garuu daandii marrattan si arga jedheen maaloo amma baay'ee nariifadha mucayyoon qoricha fudhanne. Haadha musaayyuu mucayyoodhaaf qoricha naaf bitta? Kanaafi kanatti akka qananiisa kuttee na bira darbaa jirtuuf sa'aatii 71 irra gahee jedhi ka. Sa'aatii tokko guutuu qabnaati dhiisiitii kottu eenyu akka taate dhaqa ilaaluutiin qaba. Lakkii maaloo maal taate mucayyoon namni biraa akka ishee arguu barbaaddu dubbii balleessuufi. Ulfa ishee kana immoo akkamitti akka namni argu barbaaddu sila. Sanuu immoo nama akka keetii kanarraa ulfoofteeti. Ulfooftee jechuudha. Otoo dhukkuba akkamitti ulfooftee? Hin beektaayi ati ulfaawushi? Akka nama galleef hin ta'in. Uyyee eenyu ulfoofteen jedhe uyyee eenyu ulfoofte? Ulfooftee kan jedhu si eenyu ulfoofte? Ulfoofteetti? Lakkii tarii anarraa ulfoofte ta'innaa laata? Lakkii naman. Akkamitti sirraa ulfoo dogoggorte sirraa immoo ulfoo hin dandeessu. Garuu maaliif amma yoonatti na heerumini? Si amma argadhuuti ta'uu danda'a kaa.
jechuun amma natti heerumuu fedha. Amma miti garuu si argachuu kootti baay'een gammadeera. Ammas naaf hin galle. Waliin akka jiraannu kaayyoo qabda jechuudha. Jechuun waa biraa maafin si barbaade dhugaa si argachuu kootti baay'ee carraaqa. Dhiisi carraan qabdu. Yoo jettu. Tole siif hin jenne tokkoffaa ittiin qophoofne. Lammaffaa immoo dubaroonni yeroo ammaa bultiif hin ta'an jedhee waan yaaduuf. Akkasitti yaadda. Eeyyeen. Kanaafuu rakkoo hin qabu. Akkoo koo waliin si barsiisa. Si bilbila akkoo keetii naan kenniname. Akka wantala kanaan beektaay. Lakkiin beeku maali boqotanii? Otoo boqotanii gaarii miti hiikkatan. Mucaa asirraan deemu tokko argitame? Ijoollee hedduutu asiin deema. Maali? Jechuun ani kanan barbaade isa fiigaa darbeetti. Eessatti akkana jala bade dhabeen? Lakki nama fiigullee nagarre. Nama akkamiiti? Atleetii wayii ta'a laata? Maal boca qaba akkamitti si'u? Jedhi kaa rabbi si agargaaru. Maal jettee? Nama caqqabee afaanii ulfaataadha. Waaqayyo isa agargaaru. Dubaroonni yeroo ammaa nu rakkistanii bar. Takka dhiira yeroo ammaa nama nu jettu. Takka akka hokiyyaana wal si barsiisa jettu. Yaadadheerayyuu akka hoo qabdaayi. Jechuun bullukkoo fo'uu hin danda'u. Jaanjaa kana moo nama raachuuf silaa isaan barana. Hiikoo dhagaa kottu kaasi. Biizii na godhu beektee baay'ee biiziidha hojiittis maalittis. Hello. Oh, maalinni? Tokkicha na haasofsiisimee taali. Maaf na dubbisuu diddaa? Namicha olatti waa hin fatin. Ani nama waliin hin jira. Namastee baabuji. Garuu jirtu miti? Maal jettee taali? Dhiisi. Achi immoo edaa neetworkiin hin hojjetu. Eessa? Obboleessa koo nama teessiseen si haasofsiisaa jira. Maaliif akka bilbiltee natti himuu hin dandeessu? Maalu jedhame eessatti isa barbaadu? Kiisii kee xiqqoo keessa. Dhaga'i, ani GPS irratti maxxansee mooree. Afachuu waa tokko si gaafadhu. Jimma deemuudhaaf baali deemuu qabdaayi. Maaliif immoo akkasitti naannaa ooluudhaa bar? Biraavoo. Uyyee argachuudhaaf uyyee dhuma bira bilbiluu qabda. Bilbileef hin ture. Hin kaasu miti. Ahaa, sii galee baay'ee jarjaree waan jiruuf karaarraa jedhee bilbiluuf itti toluu dideeti. Lakki yoon bilbilu kiisidhuma kiyya keessaa waama. Kiisiin kiyya kiisii keetii waliin jedhan jenneeni. Kanaafuu eessan barbaadaree maal wayya? Elaa, amma iddoo jirtu taaksii qabadhuuti yeroo geessu charchii wayii ni argatta. Akkuma achi geessan bu'i. Ergan bu'ee booda hoo? Erga achi geessee booda kadhannaa godhi. Ati sakka hokeeti walla barsiisuufi? Kommee kottu. Lamaan isaanii iyyuu irree kottoon kaffalin baanii? Ana na kaffalchiisuuf?
akka onaa kennanii deemanii bar namastee baabujii egaa nan galchu akka gootu hojjedheen kaffala galmeessigaa yoomuu maal gochuu hin danda'a kan si dhibu immoo takkaa ishillee darganne bar akka wasii kennina jedhanii deemanii ana kaffalaare hundaafuu galmeessiti hojjedheen sii kaffala